Amma oo dadhabeera humna koon ol natti ta'eera. Hawaasaa fi saban tajaajilaa ture jiruuf jireenya qaala'e kanaan na gargaaraa hin jedhuun jedheen ture. Amma garuu dadhabeera siree irratti hafuu koon dura Waaqayyotti aansee sabni koo Oromoo martuu na haa gargaaru. Kun jecha tajaajilaa Aynaalam Kaasahuuniti. Faarfataa fi wangeelaawwii Aynaalam Kaasahuun nama hojii babal'ina wangeelaatiif baadiyyaaf magaalaa keessa beela'ee dheebodhee utuun jedhin konkolaataadhaan lafa konkolaataan hin jirre ammoo miillaa fi fardaan nama adeemee tajaajilaa gatii baasaa turedha. Namni kun baay'ee nama garraamiidha. Tajaajilaaf ji'a ja'a dura gara Wallaggaa adeemee achitti dhukkubsatee of wallaale. Kilinika naannichatti argamu akka seeneen gara hospitaala gurguddoo magaalaa Finfinneetti argamanitti adeemee akka yaalamuu qabuu fi du'arraa akka ga'e itti himame. Tajaajila Aynaalam amma dhukkuba sukkaaraan kalee dhiibbaa dhiigaatiin wallaansoo wal qabaa jira. Amma manaa ba'uus dadhabeera. Ijji isaa mirgaa arguu dhaabdeetti. Raatiinaan ija isaa dadhabdeetti. Ija isaa bitaa oolchuuf ammoo marfee tokko qarshii 5,700 waraannataa jira. Fuulleen ijaa ajajameefis jira. Miilli isaa dhiita'eera. Manaa ba'uus dadhabeera. Beellama isaas dhaqaa hin jiru. Maallaqaa fi qabeenya qabus yaalii ji'a ja'a kanatti fixateera. Dhukkuba kalee fi sukkaaraaf akkasumas dhiibbaa dhiigaaf gara hospitaala Phaawulositti namaan gargaaramee deddeebifamaa ture. Ijoolleen isaa fi haati warraan isaa dinqii Waaqayyootiin jiraataa jiru. Rakkina mana keessaayyuu jechuudha. Amma immoo tajaajilaan kun gara hospitaala Abeet qorannoo narviitiif akka imalus ajajameera. Tajaajila Aynaalam nama bara isaatti lubbuuwwan haaraa hedduu gara mootummaa Waaqayyootti fidee fi nama duukaa buutummaa barsiisaa turedha. Karaa Kiristiyaan miidiyaa akkasumas miidiyaalee biroo isin tajaajilaa tureera. Yeroo ammaa kana magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti argama. Namoonni gargaaruu fi cinaa dhaabbachuu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii baankii inni beeksifamee banameef hiriyoottan isaatiin kan baname jechuudha. Namoota sadiin kan baname baankii daldala Itoophiyaa iskiriinii kanarratti argitan 1,61,31,18,172 cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Sagaleen inni bilbilaan nu qoode kanatti aanee jira. Isin biraan ageenyu. Kuruphisan fakkaadde Waaqayyo garuu na fakkaata siin. Batteetta sagalee kanarraa oduu gadhee ofirratti kan odeessan, oduu gadhee waldaa keessatti kan odeessan, walirratti kan odeessan, biyya irratti kan odeessan, nama irratti kan odeessan ni kun biyyadii. Waaqayyo kana jalaa nu haa baatu. Siigi gadhee kufu amaan narranga'u angadinaa za'u taasaan keessaa za'u siigi gadhee kufu amaan narranga'u angadinaa za'u taasaan keessaa. Macaafa Saamu'eel keessa gaafa dhattanii ilaaltan oduu gadhee tokkotu dhufe. Eessa dhufe yoo jettan mana Eelii dhufe. Mana Eeliitti himame oduu gadheen kun ganama tokko yookiin galgala tokko. Yaa Eelii jaarsi waggaa 90 olii dadhabaan wambarii guutee taa'u. Yaa Eelii jennaan jennaan ijoolleen kee Fiiniyaas faana baluu faana achitti du'aniiru. Saanduqi kakuu Waaqayyoo booji'ameera. Cuunfanii dubbachuun kan irra ture akkasumatti kan dubbatan. Jaarsi guddaan kabajaan ciisee du'ee awwaalamuun irra ture wambarii irraa galagalee du'e. Haati manaan Fiiniyaas. Sabana gada beef biya nagada beef nagala taman sinamana nanamana nanamana nagada fuluriko nagada nagada fuluriko nagada nagada fuluriko nagada nagada fuluriko nagada. Ye bakka sukkaara duraan iyyuu na keessa jira beektaa. Eshi. Inni kaan garuu isuma bakka ji'a ja'aan kana gidduutti hundi isaa mataatti ol naqee. Duraanii sukkaara malee kaleessi dhiibbaa dhiigaas hin qabdu turte? Waan tokko iyyuu hin qabu durii. Eshi. Sukkaaruma duwwaan qaba gaafa ji'a 12ffaa keessanoo Dambidolloo sagantaa deemee achitti gaafa nama rammaranii. Sarkaa du'aarra jirtaatiin ciistayyuu naan jedhanii innaan bakka baqadhee magalee. Maqaa gooftaan isa sagantaa deemte. Eeyyee. Eshi.
booddee bakka achiisan dhufee ergasii abbii namni guyyaa tokko boqonnaa qaba. Utummaa fi waraannatiin oolee buleen beeku. Halkan masxaggashaadhaan hin bulaa ammammaa. Ji'a ja'a guutuu jechuudha. Ofiin waraana gaafa natti qimbeettaa isa dhugaan itti hima. Ishee. Qaamni gaariin turre beektaa ijoosii. Egaa waaqayyoomti immoo abdii dubbataaf ni tamanee jira malee amma gaafa natti ka'u beektaa bakka oolumaa gadi na godha. Biyyuma lafaa kana na giddisiisa beektaa maal gochuu dandeessaadha malee. Maal gochuu? Leesaa amantaan eessan jiraata erga gaafa sanaatii baajata dhugaan sitti birrii tokkotti namni bakka ganamaa galgala birrii dhangalaasaa achitti asitti. Egaa kun amma kana guutuu mana qorichaan hin jiru. Allerta hospitaalitti marameera. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawwaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Paawuloos achitti ergatuun Paawulootiin hin galini gurumiin hin ture. Ishee gurumi isaa karaa kolfee jechuudha. Karaa madaala meejjii. Hongeetiraan ishee. Achi irratti yaalamee achi isaa walumaa gadi Bitaaniyaatti immoo na dabarsanii. Achi immoo nan dhufee bakka walumaa gadi Joorsaa Boolee Daabistaa kan jedhu tokko jira achitti immoo na erganii. Ishee. Achi immoo ta'uu danda'an gurdi shoolaatti na erganii walumaa gaditu ijoon wanti jiru qaba wanti hin qabu hundi seesanti ni jedhee. Maqaa gooftaan ji'a ja'a amma ji'a ja'a guutuu akkuma kanatti turte kaa? Akka kanattan ture abbii boqonnaa tokkotu hin argame. Qoy inni si'ii ta'e kun immoo jilbaa oltuu na'ii ta'ee naan jette amma dhukkubin jiru siin jedhe Paawulos. Waan tokko isuma arganii qaqqabatu dhiita isaa ofii iyyuu qaqqabatu. Akka isaan diiran garuu waan tokko nutti mul'isaan jiru naan jedhe. Ijaan immoo hin argu kaasaanuun qaqqabatamoo dhiita gurguddaa toonatti jira miilalachuutti. Adeemuun dandeessu ka amma? Hin danda'u bakka amma mana fincaaniin naqa jedhee gadi ba'e. Ishii. Bakka amma laagalama kana saafinama kana iyyaa oole beektaa. Tu gadi hin ba'e guyyaa fageenye amma ganama kana gadi ba'e beektaa. Maqaa gooftaan amma kana manuma ciisaa turteere. Maal goota bakka samaa itti na iyyisiise reefu mana dhaggeeffata yeroo itti daawwattu. Mucicha tokko yoo dandeessitti haasa'e mee dawwalii fi naan jedhe ani sadarkaa amma kanaa geessetti asin seene egaa dhimmuma hojii dhuunfaa keenya booda kana xinnoo gara. Maarree akkas ture bannaan. Ishi amma immoo marfee tokko ishee inni jette sun kan maaliiti inni marfee kan ijaatiin? Kan ijaa ijoo seesana waraananii gaddan fixe isa marfee arfanu. Marfee afur tokkoonsaa birrii 5,000 meeqatte? 5,700. Maqaa gooftaan ija bitaadhaa inni? Qorichatti nattu malee. Ishii. Isheenuu 5,700 marfeen tokko. Amma gaa iji mirgaa hooraatiin si miidhameera kan ija bitaa oolchuufidha kaa? Akkasii isa bitaa antini jechuufitu ni mirgaa yamma nan arguyyuu beektaa. Dhugaa ittaayii? Dhugaa irratti nan arguyyuu. Amma iji inni mirgaa sababa dhukkuba sukkaaraa sanaan immoo kan dhiibbaa dhiigaatiin wanti adda baafame jiraa? Intini tokko
sukkaarri sun yeroo dheeraati keessa vaayirasiin isaa tureera waan ta'eef isa takka godhe ratiinaa kan dhiiteessu sukkaara naan jedhanii. Ergasii immoo ji'oota ja'a gidduu immoo dhiibbaan dhiigaa immoo dhaqeettuma dabalee panatireet godhe. Hiddoota tokko tokko ija keessaa dhaqee itti bubbuleera naan jedhe. Keeziin guddaan garuu sukkaara takkas godha ratiinaa kan dhiiteessu naan jedhan. Manatsirichuu maanii yoo argaan jirtu kan mirgaa? Manatsurichaan nama tokko jijjiiraman qabu. Ofuma bakka ammaaf garuu waan akkasiirra hin jiran yoo Waaqayyoo abdiima dubbataa waa manni godhu gahan hin beeku jireenyi garuu natti kun joosi. Abeetii hospitaalii deemtee achitti immoo ilaalamta malee waan tokko hin argine dhukkuba jedhanii. Bakka taa'uu dadhabee jennaan timmedhanii mastaaqqa shaamaa na waraananiitu. Maal immoo si godha amma inni si nyaatamoos? Na waraanaa na nyaataa bakka na keessa deemee boqonnaan qabdu bakka gaafa na nyaachuuf na waraanuu jalqabu. Beekaa yooma mimmaan buusuu duwwaa ta'e malee wanta xiqqootu tokko hin jiru bakka. Akkam immoo namni si kadhate immoo jira yookaan gara iddooma tokkollee. Kadhate isayyuu hin deemne manatti garuu argitee bakka amantaatiin galuu waldaanii amma bakka amma iyyutti ganamaa galgala taraa naqatee koreen kadhataa tajaajiltoonni garaagaraa beekaa maalantiin jedha guyyaatti marsaa 4-5 kadhatama. Amma kana keessaa Waaqayyo abdiima dubbataa lolatu sirra jira hinaaffaadhaan wanta irratti godhamedha wanti kuni. Waaqayyo yeroo gabaabaatti namti taa'edha malee anaaf jijjiirama tokko hin qabu beektaa. Tokko ittiin qabu kan tigalamu akka illikii wayii yeroo kadhatamu immoo natti caala jiruti. Beekaa jireenyi koo jireenya akkasii keessa jira amma. Amma ijoolleen kee immoo maalirra jiru re'aabbee ijoolleen kee immoo maaliin jiraataa jiru barumsa immoo attam godhan mana keessayyuu rakkisaadha. Ijoolleen bakka asitti immoo hin danda'u. Waaqayyo akkuma inni itti jiraachisaa jiru anaaf iyyuu dinqiidha dhugaa kana siin jechuu hin danda'u. Argitee ijoollee baay'eedha beektaa kan na bira jiranii. Aangoo malee iyyuu ijoolleen na bira jiru. Waaqayyo akkaataa inni ittiin na jiraachisaa jiru dhugaan sittema kana jedhee himuun nan tulfaata. Garuu ammarraatti Waaqayyo gargaarsuma guddaadhaan na fideera bakka asasichis immoo numa na danda'a yaada. Gooftaan jira gara 30 wayiiti kanatti baaftee marfee 4dha isheen iyyuu humna dhabdee dhiifte moo isumaan yeroof hin gaasiin jedhan? Yeroodhaaf inni hin gaa'edhani amma waraqaa dhuunfaadha isa kan waraanu. Inni waraqata naa barreessanii akka marfee kana waraannadhee xumure. Isa ganaa Paawuloositti deebistaa. Isa booddee isarra dhaabbatanii ammas immoo waan jechuu barbaadan jedhu. Paawuloositti gaafan geessu immoo Paawuloos immoo alert hospitaaliitti barreesseetu. Dhaqee ammas achitti immoo raajii ijaa kaateetu duraanis ka'eera waan ta'eef amma erga waraannattee fi isa duraa wal bira qabne ilaalle. Garaagarummaa isaa. Garaagarummaa jiru cheekii goonaa jedhanii amma alertitti naa barreessanii jiru gadda deemee alertitti birrii 1000 wayii kaffalee riizaalticha hojjisiiseera ganaan geessa yoo rabbi jedhe. Paawuloos immoo amma beellama sii qabe moo gaafuma xumurte deebii kottu siin jedhe? Kan ijaayi beellama naa kenneera kan kalee beellama naa kennee beellamaan hin deddeebi'a kan sukkaaraa ji'aan qoricha fudhattadhani. Amma saborii kanalaa kan kaleetii san naqagaa yoo nan danda'a ta'e. Yaa furguuttee ta'uuti erga mana ciisuu yoo intini jettee yeroo deemtu immoo akkamitti deemta jechuun namatu si gargaaree si geessa malee amma kophaa kee hin dandeessaaree jechuun konkolaataa fa'aa taaksiin iyyuu si mijachuu dhiisuu danda'a. Hin danda'u.
Miti gaa'inu gooftaan jira. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo akkamiyyoo ijoollee wal beennuun akka sappoortisii godhanii fi yoo maxxansine maal sitti fakkaata? Mucaa inni silaas buukii yeroodhaaf akkuma koreetti banneerraa Ainuun iyyuu beekaa achirraan gargaaruu hin dandeenyaa lakkoofsaa akkaawuntii siin ergaa naan jedhee maal jettaa tati? Gaayyoos kanaan duraan baay'ee ani gaadhee gochaa man turre kadhata koos hin turre. Maaliif yeroo kana namni waama baay'ee keessa waan jiruuf ofirra darbee nama gargaaruudhaaf iyyuu ofii isaa jiraachuuf itti cima. Inni dhugaadha. Garuu dhugaan jiru gaa namni gaafa rakkatu namuma isaatti jarraa kana keessa dhatta waaqayyoo fi namuma keetti jita. Dhugaadha sabuma ofiitti iyyatu. Ijoolleen bakka isa qindeessanii akkuma ijoollee waama tokkotti nima jedhanii gargaaruu goonaa jedhanii maqaa qindeessanii. Already kanarra ga'eera waan ta'eef isichi bakka haaluma mijeessitanii. Waama waaqayyo keessan kaa'ee yoo dinii jettanii namumti waaqayyo itti ibse hundi godheesse gaarii mataa jedhee yaada. Gooftaan jira kuni hojii mergamaa dukkanaati. Gooftaan immoo jira si kadhannaa karaa danda'amuun si cinaa jirra waan tokko hin dhiphatinii. Hamma danda'ametti immoo gooftaan nama baay'ees qabaa namoota sappoort si gochuu danda'anii karaa miidiyaas immoo akka gooftaan keessa keenya bushetti waan jennu hin jenna. Hawaasii ati tajaajilaa turteefis amantoonni ati duukaa deemtee tajaajilaa duukaa butummaatti barsiisaa gara gooftaatti fiddee fi dargaggoonni ati akka waldaa keessaniitti liid gootee geggeessaa jirtus jiru. Gooftaanii jira maalumaafiyyuu ati abdii kee hin kutatiin hin dadhabini. Waaqayyo immoo si gargaara kana hundumaa keessan darbita. Maa kabajame joosii goolfaadhu gooftaa. Haa ta'u bilbileen si gaafadhaa gooftaan jira inuu koo jabaadhu. Haa ta'u. Kuruphisan fakkaadde waaqayyo garuu na fakkaata siin jedhu. Hubatteettaa sagalee kanarraa oduu gadhee ofirratti kan odeessan, oduu gadhee waldaa keessatti kan odeessan, walirratti kan odeessan, biyya irratti kan odeessan, namarratti kan odeessan ni kun biyya diiga. Waaqayyo kana jalaa nu haa baatu. Ziigi gaadheen kufu hamaan narraan ga'u hanga dinaasa'u taasaan keessaa sa'u. Ziigi gaadheen kufu hamaan narraan ga'u hanga dinaasa'u taasaan keessaa. Macaafa Saamu'eel keessa gaafa dhattanii ilaaltan oduu gadhee tokkotu dhufe eessa dhufe yoo jettan mana Eelii dhufe. Mana Eeliitti himame oduu gadheen kun ganama tokko yookiin galgala tokko. Yaa Eelii jaarsi waggaa 90 olii dadhabaan wambarii guutee taa'u. Yaa Eelii jennaan jennaan ijoolleen kee Fiiniyaas faana baluu faana achitti du'aniiru. Saanduqi kakuu Waaqayyoo booji'ameera. Cuunfanii dubbachuun kan irra ture akkasumatti kan dubbatan. Jaarsi guddaan kabajaan ciisee du'e awwaalamuun irra ture wambarii irraa galagalee du'e. Haati manaan Fiiniyaas jilgeenfattee lafatti deesse. Saba nagaadha beef biyya nagaadha beef nagaadha taamaan sina mana nagaadha fuuldurri koo nagaadha nagaadhaan fuuldurri koo nagaadha nagaadhaan fuuldurri koo nagaadha nagaadhaan fuuldurri koo nagaadha. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus Fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.